Sitti ho'e. biyya Afrikaatitti namichi tokkichi shamarran 400 yaale. Ati Kaayiroo keessatti ana takkitti yaaluu dadhabda jedhee waan hin yaanne. Viidiyoo isaa argitee? Telegiraamii isaatti erguu beera dhibba arfanuu. Maal haa godhu inshaallah haay. Ilaalta gaa. Fayyaa qaba namichi maal godhaaniin? Badhaphoo tokko ho'ati magaa. Kam akka keetii gara. Wallaahi. Qotee bulaan ta'inniin osoo adafaa ta'etti dabalate qayyattoo feesbuuk irratti. Anti filee beera gurguddaa akka keetii gara. Baga godhe dhiira. Argitee garuu telegiraamii isaa. Laa bu'aan telegiraama dhannee tiktookii irratti namni mummuree deddeemuu argaanne. Jaartii mootummaallee dha'eet intalallee itti dabale bara. Jaartii mootummaa biyya sana illee dha'ee intalas itti dabale. Intala mootummaa moo? Haadha filmoo. An ka jedhu Afrikaan Oromoo yoom seenaa akkana kana dalagdi. Dhufuure ammuma eegalaanu namichi gurraacha akkanaati maal qofa. Maalaan afaan eegaltaati. Guddaa akka keetii tokkorraa eegale namichi. Namichi dayyee garuu kaameraa laala. Akka daa'ima bira fincaa jirtu shurraabii ororatee kaameraa laala. Anu afirii irraa achitti galaa dheertuun geessatti. Hundi isaanii viidiyoo laalaa tura. Shamarran hunda achi keessa jiru. Eessatti argan? Telegiraama. Telegiraama isaa seenanii moo? Sarchi goota. Mootummaan kaasee miti maa mootummaan biyyaa kaasee bar. Mootummaan biyyaa yoo kaase telegiraama kaaseere. Amma gisee addanatti haasatu kana nama meeqaan laalaa jira beektaa nama 2880 laalaa jira taa'e. Taa'ee. Inni qaamaa waan akkasiisan dalage miskiinnan ammoo kophaa ta'anii daalan kana yaadne yaada isaaniitiin na ajjeesaa jira. Arfikaan garam deemaa jirti naan ta'e? Ani ijoollee isaatti garaana nyaata. Ijoollee jaha babbareedduu Warra qabaa. taa'ee laalaa jiru laala. Astaghfirullah. Wallahi asliinii fi yaati haatee kuni dulloonni lameen kun cinqaniiru miidiyaa kanarra. Wallahi safuulleen beekanu qaanfatanullee amantaa rafiirratti illee qabuuma ta'a. Yeroo baay'ee jarri lameen kun wallahi iddoo na dhibu. Allah yaa rabbii kiyya. Amma karaa yeroo deemuun dadhabaa gaha lafiitii faan nama qabaa dhiifama obboleeyyan akkam jirtu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu salaamtaa jechuun daganne akkam jirtu fayyaa keessanii naguma jirtu hordoftoonni yeroo tuube bakka jirtanitti nagaan rabbi isinii waliin haa ta'u isinii waliin haa ta'u jecha jara lameen ammaan na kolfisiise aslii fi maanni gaa maali haadha faate yaa jala kana akkasii waan akkasiiti obboleeyyani wayne nan dadhabee ummataadha makiinaa keessatti wayne baciid makaan haala makaan baciid marra taabaan ana taabaan qana'um khalaasi akkasii inshaallah obboleeyyan koo akkam jirtu fayyaa keessani miti nagaa yaa akii mucaa Afrikaa kanaa waliin maaltu ummata keenya cinqa yaa akkasii obboleeyyan koo warri amantaa biraa hashama harka fuunee bakka jirtanitti nagaan rabbi isinii waliin haa ta'u ውድ ሀገሬ ልጆችና ሴቶች ሁሉም ነገር ነፈር እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ቅመሞችዬ፣ ወንዶችዬ፣ ሴቶችዬ ሰብስክራይብ
የወሩተው በሰብስክራይብ ሻር አርግላችሁ ከዚህን ጀዳ አማርኛ ቤካን ጀዳቲ akkasi subscribe godha like godha maatinaaf ta'a natti dabalamaan jedha akkasi jajjabaadhaa gaamii daawwannaa karaa keenyatti fufna. Bal'atte arganne waa hunda yoo dhabne rakkannes nu bira wal qixa nuti bal'attus qufne dhichifne dachilaynu nuti rakkattus cinqeef haada fuudhanne finu isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii aragalleen uflate jechee rabbi qur'aanni arganne jireenya argachuun jabaa ulfinaa abbaa tokko feefirratti qabaa arganne dastoora waa hundaa jaalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfinaa abbaa tokko feefirratti qabaa arganne dastoora waa hundaa jaalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah qur'aana argachuudhaan wanni nu arganne himneetuun fennu guyyuu yuunif haasoyne jiraachuun hin oolle hiikaa jiru hubanne ka'umsaa fi galma isan adda baafanne meeshaa keeshaan qaalii hin kenninu tan lafaa fuudhachuuf tan dhokaa hin buufnu yoo jireenyi bal'atte arganne waa hunda yoo dhabne rakkannes nu bira wal qixa nuti bal'attus qufne dhichifne dachilaynu nuti rakkattus cinqeef haada fuudhanne finu isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii aragalleen uflate jechee rabbi qur'aanni tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfinaa abbaa tokko feefirratti qabaa arganne dastoora waa hundaa jaalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah addunyaa tanaaf dhaloonni barbaachisu dhaloota qur'aanaan addunyaa nurraa ibsu dinqarrifoon qabee shahwaaf shubhaa dheeysu warra hin hayyamne garbi duuba fallisu zamanul akhir jirra kan fitnaan bayyatte ati sunnaa hordofnaan duubatta fajaa'amte beekamaatu guute feemasaa sammuun qullaa dhaloota bollattoofa ifiseeni bolla dhaloonni lakkaman arraa kan hidhannoo hin qabne oomisha isaaniiti isaanii sammuu caane yaa dhaloota qur'aanaa. Akkasii gaa obboleeyyan koo obboleeyyan hordoftoota Orootube akkasii nagaa rabbi isinii waliin haa ta'u jecha akka guyyaa biraa viidiyoo biraatti walitti deebinutti inshaallah nagaa rabbii keessa naaf tura bakka jirtanitti nagaa rabbii keessa rabbi isin haa nagaa isaa keessa rabbi isin haa jiraachisu maarreegaa kunoo deemsi numa fagaata dafee hin dhumu maashaallah
ما شاء الله نشيدة كان قلبي دسنا وجدوا تبنا النافير ما دي ما جرا سنتي تولا دير ما نتبني caqafachuun wanta nuga akkasiin jedha obboleeyyan koo warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii naaf ta'a itti dabalama egaa akkasii nagaa rabbii keessa naa jiraadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh إلا من أتى الله بقلب سليم يا دلوت قرآنا جبات درادمي ويبور آخرا إن جابها إلا من أتى الله بقلب